afurtamii sagal kan 49 jedhamu jiraachaa ture haadha manaa gaa'ela qabu. Jidduutti walitti bu'iinsa uumameen maqaan ishiin Kaasinitoo. Okay, maqaa ishee kaasuu osoo hin taane namoonni hedduun hin beeka kana quba qabaa yaa isin beekuu dhiisuu dandeessu malee rakkoon akkasii akka jiru beekamaadha. Walitti bu'iinsa irraa kan ka'e magaalaa naannoo jiru san irraa gara naannoo biraatti gara naannoo Furiitti akka galee mana jireenyaa hin beekna quba qabna. Garuu jidduu kanatti wal dhabdee maalitii fi rakkoon nuti hin beekne akkamitti akka uumame beeku garuu akka namni isa waliin jiru yookaan namni argee icciitti haasa'utti gaafa nyaata nyaachuudhaaf ol seenu namni wayii ooluma ka'ee gurbaati mana hidhaa cabsitee baatee akka barbaadetti magaalaa keessa socho'aa ta'ee jedhee gaafa itti dubbatu lolli ka'ee wal lolutti ka'anii dhukaasa itti banee maal jedhan dhukaasa inni garuu akka namni bira jiru dubbatutti meeshaadhaan konkolaataa keessaa fuudheen buunee gaafa inni gara konkolaataa isaatti gad deebi'u akka harkaan qabamee meeshaa dhukaasu miti akka itti dhukaasanii gara biraa rukunne miilli isaa qofti rukutamee akka miila qofa rukutame malee gara biraatti irra rasaasan hin rukutamne hudhanii akka ajjeesaffaadha. Namoonni kan jiran jechuudha warri waliin jiran meeshaan miti handu'e. Kanaaf egaa qaamni ajjeese suni dhimma mootummaan barbaaduuf yoo ta'e rakkoo mootummaa yookaan immoo mootummaatu barbaada yoo ta'e silaa mootummaan mucaan kun akka barbaadetti dhuguma dubbachuudhaaf abbaaf fe'in beeka. Miidiyaa irratti ba'ee nama miidiyaa irra ooludha. Nama viidiyoo ofii akka barbaadetti gadhiisaa ooludha. Nama sirbuudha. Nama magaalaa keessa bakka barbaade socho'uudha. Nama halkan guyyaa bakka barbaade oolee galuudha. Rakkoon mootummaa wajjin hin jiru osoo hin taane rakkoon karaa dhuunfate hin jiru suni xiqqoo ishee walitti bu'iinsa gara warra saba ollaa gamaa saniin yeroo qaayidha buqqaa rakkoo akkasii akka jirutti quba qabnu nuti jechuudha. Kanaaf dhimmicha isaa min beeku hanga kana jechuun barbaada. Odeeffannoo gaariidha. Walitti bu'iinsa dhuunfaa akka ta'e waan akkasii kaastee keessattuu walitti bu'iinsi maatii waliin hoo jiraate rakkoo guddaan nama mudata jedhana. Rakkoo kana hin jennetu nama mudata jechaadha. Namoota baay'ee argine naannoo Amaaraatti maalan arge jaarsa tokkotu jira. Ilmi isaa lafa naa kennii jedhaan. Sii kenne ilma koo. Lafa tanammoo haga lubbuudhaan jiruttan umuriin isaa 70 hanga lubbuudhaan jiruttan sii kenna ittiin jiraadhee san booda situ dhaalaa jedheen. Bira dhaabbatee rasaasa addatti dhukaase abbaa isaa jechaadha. Rakkoon akka dhuunfatitti nama waliin qabdu keessattuu maatii waliin qabdu sadarkaa hamtuurra sigaa jechaadha. Mootummaa waliin rakkoo siyaasaa qabdaa. Siyaasa kan tokko jettee too walii galtee bahuu dandeessa. Nama gaddisiisaa jechaadha. Okay. Hanga ammaa poolisiin maalirraan gahee jira waan san namni quba qabdan jirtu. Waan kana qorachaa jira moo maalirraan gahee jira? Kafata jirta Buharaadha. Abbumti ta'ee dubbatuufan. Nagama sagaleen. Nagama. Namni biraattis odeeffannoo warri qabdan jala kanaa lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Keessattuu qaamni seeraa naannoo mucaan kun itti wareegame yookaan lubbuun isaatti darbe. Hanga ammaatti namoonni tokko hanga ammaatti xiqqoo ishii wanti uummata burjaajessaa jirantu jira beektaa. Sooshaal miidiyaa kanarratti feesbuuk kanarratti keessayyuu namni tokko Darajjee Lammaan jedhu tokko hin jira. Namoota dhuunfaa kana namoota isa poosti godhu kana yookaan sagalee ta'aa jiru kana
karaa keessatti faa dhaqee namoota baay'ee doorsisaa ture. Jechuun argaan ture waan inni jedhee faa gadi baasanii namni kun nama mootummaa wajjin hariiroo qabus miti. Nama mootummaan erges miti. Ani poolisiidha, ani qaama mootummaati, mootummaa qabaa fidaan hin jedhee gaafa qabuudha inni immoo rasaasa nutti dhukaasee akkas nu godhee meeshaa xiyyiitii 8 nutti dhukaasee xiyyiitii 8 immoo namni yaa jara keenya nam tokko of meeshaa 8 rasaasa 8 dhukaasee 8 keessaa namni harka duwwaa jira, namni isaa ati nama ajjeestee mana hidhaati baddee dhufte jedhee suni harka duwwaa jira. Mucaan kun immoo meeshaa harkaa qaba, akka inni jedhutti meeshaa harkaa qaba. Meeshaa kanaan rasaasa 8 dhukaasee 8 keessaa rasaasa takkitti nama sana rukutin rubbuudhaan yookaan hafuun waan dhugaa hin jirre soba irra dibanii dabru jechuudha. Jarri kun an barbaadan. Namni kun qaama mootummaa hin taane as koottoo seenaa mee qaama mootummaa isin gaafannaa jechuudha. Warri biyya bulchitan isin amma namoonni odeeffannoo argatanii ragaalee tokko argatanii saliinachomtu hin jiru jechuudha. Qaamni seeraa mee azala jirtu? Baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Doktor Bee dubbadhaa. Ani akka namni maqaan nama biraatitti poosti godhee hoteela keessatti bakka inni buleessanitti hoteela keessatti ajjeefamee argamee qaamni ajjeeses hin beekamu kan jedhu poosti godhame. Akkasan argachuu barbaadetanii qaamni ajjeesamne hin beekamne jedha malee ebaluu kan immoo qaama kana jedhu hin jiru. Kanaaf namni wayii tokkos poosti godhee tooyii iddoo bultan eessa akka nyaattan eessa akka dhugdan of eeggadhaa jedheeti namni baay'een poostii godhaa ture jechuun barbaada. Achirratti komentii fa'aa godhan. Eessa akka nyaattan eessa akka dhugdan bakka bultan piliis of eeggadhaa. Rakkoon akkanaa kun iddoo baay'achaa jira jedheeti namni poostii godhee arge jechuun barbaadetan. Okay, guyyaa kudhan dura waa'ee galaanaa gaarumsaa irratti hundaa'ee too waa'ee artistoota dubbadheen ture. Innaa of eeggannoo godhaadhaa artistoonni Oromoo akkas jedheen ture yoo argitanii jiraattan tiiktookiin na adabee too'in kaasee viidiyoo sanii jechaadha kaasee waan naan jedheef. Okay. Amaanuel fooloo na godhi ka fooloo narraa hin qabdu si arguu hin dandeenye fooloo godhii too erga fooloo qabde narraa. Okay, ergadhumee yeroo tokko. Amaanuel ergadhu. Okay, itti fufi eenyu jala kun jiru kun eenyu dha? Okay, ergatu naa biraa galchi nan bu'aara kan qof jalan ta'e dhaggeeffadha. Yaada waan hin qabne. Miilaa kaayyoo an jettu kun. Tole. Dura nageenyi isiniif haa ta'u warra mana kana. Kan nagaa jirtu. Nagaa. Entar ini kawa mesti kau share karte wan itu lewan terbat dongka boti wan nama kana kesemua artis di kana Elisa dah macam kuni mana masih reset tu albar reti kumala mah pura jah kisah macam kana masih indra Wailur maratin beka artis tumanan beka gafan mo mana malas resa godina shoaba ulkisa magara damakan kisati anas carang garasitte nagese mucakan aciti ni walar geti gafan mo namota gagafat du sababa ini tidak me demo makino Buharani mana kana kisah titik ko share rahasia sana akate ko manang kabati